وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أولا أيها الجمع الطيب المبارك أيها الأعزاء، أحييكم بتحية الإسلام وبتحية أهل الجنة في الجنة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota ustaazotaa fi barattoota urjii diin al-islaam walumaanuu baga rabbi bakka khairii bakka bareedaa gammachuu kanarratti gartee rabbiin walitti nu qabee isiniin jechuu barbaada. jalqaba irratti itti aansuudhaan baarakallahu lakuma baraka alaykum وجمع بينكما في الخير isini jechuu barbaada. ما شاء الله بلتي الله أجولين كين بلتي جارتي أكسيتي جمّتشو دين الإسلام فايمتي ومني كون قوتونو جمّتشو سنة قودة جودان أسيتي أرقمي جمّتشو كنا قودة إلى أنجزا كناجرو أمالي تفوفاجرو إن شاء الله جمّتشون هريكي سنهاتاتو إسنين جن ورّا الله bakka kanatti akka gammachuu kana hirmaannuuf yookaan gammachuu kana qoodamnuuf sababa ta'uun keessan ijoolluma lameen irraa walitti dhufan. Gammachuun olaanaan keessan lameeni kun ni gala. Ustaazotan irraa ni gala, barattootan irraa ni gala. Gammachuun kan dhaabbataan zalaaqii ta'ee kan hafu kawaaruu بإذن الله الكريم كيسن تها جتشون كان غافن جدو إرّا والآنا جتشون ماليف جنان جمّتشون كيسن إلا غرتي أغا قويا قياما فردوسين كيسا ولين كانني تنسن ربين غرتي ولتسني هفوفسيسو بلتين علماء إسلاما دا وما قدمو قبو قوتن سنة إرجما ربيتي صلوات ربي وسلامه عليه. بلتين إسلاما أمة إسلاما برد إنه مايو أكان فرماتس أكان ملكي نما أرجتيسس أكان قرتي نما تيسس وهندا كيسة تقرتي لا خيري قدّار معرف أسمع كيسة سبب سين ولدت رفوداف ربي إنما دين الإسلام الدين نصرم أمتا كناف إسن جدود أباسوتو ملاجة جونا سو نيان كيسان تلو قبا جون نيان كيسان يوكان كايون كيسان مولن كيسان فقوتو قبا جون ولرغتني ولتلفو قفو سونداني بلتي إجارو كنان قاوة إسلامت قاي جرو توكو أن اللي كركمين نشوفو دندا وان جرو توكو قلبي كيسا قبا جون أكام barbaachisaadha jechuudha. Maaliif ummanni islaamaa kamillee yoo ta'e islaama biratti bakka ol aanaa yoo qabaatullee bultiin kun as gidduudhaa doktorri bahaa, as gidduudhaa piroofeesarri bahaa, asuma caalimni, ulamaa'iin, daa'iin, mootiin bakka kana jira jechuudha. Kanaafuu wanni barbaachisu niyyaan garteedha wal tahuu niyyaan keessan gartee wal aanaa ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf inshaallah warra bultiin keessan isin qofa osoo hin taane ummata islaamaatiif furmaata taatu, caalamaaf gartee ka furmaata taatu, kan namni garteedha isin jidduutti namni rabbiin isin jidduutti qaddaru shamararraa dhiirarraa ummanni islaamaa itti aajomee irraa garteedha fayyadamee gurra itti qabee faayida qabeessa ilma namaa caalamaa kan rabbi taasisu rabbi isinii haa taasisu. Maaliif kara biraatiin rabbiin waadaa seenee jira. Rasuulli rabbiis alayhi salaatu wassalaam hadiisa isaanii keessatti nutti himanii jiran akkuma ustaazoliin galgalaa isinitti himaa jiran ammallee hedduun dubbachuudhaa ta'aa jiran. Kanaaf bakka guddaa qaba. سنة إرجما ربيتي عليه الصلاة والسلام ربي نس قرآن ساكيستي وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم
إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله جد حتى دير الراد على الرا نما قرتي صدركا فودا غي صدركا إرمال غي ولد فوسيسا ولد هيرمسيسا إن يكونوا فقراء يغنيهم الله يولي ركتاتان فقيرا يوتان نما قرتي وان قبل اللي يوتان أنا تقرتي سانغني يوم ساجد ربي سبحانه وتعالى جرون مال جدن سو كان العلماء الإسلام هذا حارب الفقر بالزواج جدن فقير مال لي ركنا اللي كان سنتين اتدولو قبدن فودان جدن إنما هو إذا كان يدبلون اللي حتى فرماتا يوكار ركون اللي قافة جباتي حتى wanni akkasii illee nama jira jechuudha bakka kana yoo dubbanne ustaadonni iddoo dubbachuu taa'u inshallah namni dubbachuudhaaf qophiin kun ustaadonni hedduu munoo gubbaa kana ta'anii ustaadonni qaqqaaliin kan illee jala kana ta'anii sagantaa eeggataa jiran hedduu isaanii jiranii an inshallah asitti du'aa dhuma isinii kadhadheetan isinirraa baha isinirraa gadi bu'aa bakka isinii gadhiisaa rabbiin warra garteedha walitti dhufuu keessaniin milkiin hundi garteedha isinitti deebitu rabbi isiniif haa taasisu rizqiin isiniif haa bal'atu maaliif jennaan rabbii silaa waadaa galee jira wallahi rizqiin ni bal'ata wama hundaanuu garteedha rabbiin gammachuu ummata islaamaa as keessatti bakka wal'aanoo waan qabuuf jecha baga guyyaa dhaloota keessan lammaffaa baga geessanii baga rabbi isin jaaree rahmaaniin isin jaare waan isin diigu waan isin garteedha facaasu rabbi isin irraa haa qabu warra garteedha jaaramee biyyillee ittiin ijaaramu rabbiin isin haa taasisu yaada muraada keessan rabbi isiniif keessan akkuma gammadanii jiran gammachuu garteedha walitti fufiinsa rabbiin gartee jiraaf haa taasisu هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سنجد أجائب ربي توا أجائب قلبي راكي قلبي نبراسن قلت لك أجائبات أجائب إنه بلا دبلتني دعا إنه دبلون اللي فرمات كبا جتن أسمان رجيفة دعا ور دبلون برباچ سجتن أسمان رجيفة دا إسنين جتاتي أستاذ أبو مشار بلا جتني سها يوني فيسن بلا جراتن نورال لين ترينا جتاتي أستاذ أبو مي هاي تتوبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبجمدوت أستاذوني في برتوان مركز غراغرارة أسترجمتن بغان نفتن سنين جنة warri gammachuu boleewwan keenya qoodachuuf asitti argamtan yeroo keessan qaalii kana kennitanii asitti argamtan rabbi isin haa galatoonfatu rabbiin nama gammachuu keessa jiraatu isin haa taasisu jecha inshallah ta'ala boleewwan keenyaan illee warra wal fuudhaniin barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fil khair isinin janna rabbiin nama waliin galgala ga'u rabbi isin haa taasisu eega inshallah daawaan illee godhamu ture akkuma sana inshallah waan tokko fadila fuudha kana inshallah waliif himne tumaanu du'a wali goona rasul alayhi salatu wassalam tazawwaj alwadud alwalud fuudha kan jechuudha ammallee ba mana si jaallattu kan jechuudha ammallee ilmoolee baay'isee deessuu jechuudha kazariin si deessuu jechuudha zabana kana gaa waa'ee qaaleensaatti wal qabatee tarii kan bareechitee deessuu jibbamuun siin mala rabbiin immoo subhaanahu wa ta'ala وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها جل جرا دابان تكو jechuudha wanni dachee deemtu hundisiyyuu kan nyaachisu rabbiidha kan jechuudha ammallee manatti godhu rabbi waan jeef kana yaaduu dhiifnee
akkasitti inshallah wal fudhanii karaa shari'aa irratti karaa halaalatti wal fudhanii ilmoo argachuun barbaachisaadha jechuudha. Ulamaan islaamaadha fuudha kana irratti faayidaa fuudhaa qabu jechuudha. Ammallee haga 10 wayii lakkaa'anii jechuudha. Sana keessaa inshallah ta'ala waan tokko lama walii himuun kan keenya fiisan qabu jechuudha. Tokkoffaa irratti amrii rabbii jechuudha. Ammallee itti hajaje fudhachuudha jechuudha. Lammaffaan immoo ambiyootatti hidhachuuf keessaa qaba. Kanaaf fuuti faayidaa guddaadha qabaata. Nama wal fuudhee waliin galgala rabbi sinaa taasisu kan waliin fuudhin illee asumaanuu wal fuuchuun isinirra haa jiraatu. Akka kanatti sargii bakka barataa bakka quraanatti godhachuun kan keessan maashaallah waan namatti toludha. Waan adda isa godhudha jechuudha. Ammallee fuudha biraarra rabbiin obboleewwan kan keenya waan kanarra wal fuudhanii saabaa ta'anii walitti nu qaban immoo rabbi nama waliin galgala ga'u rabbi jara haa taasisu. Rabbiin nama waliin bulee nama waliin waaru rabbi jara haa taasisu. Nama harrii waliin filatu rabbi jara haa taasisu. Rabbiin ilmoo barakaa walada mubarakaa rabbi haa kennuufi. Rasuulli alayhi salaatu wassalaam gaafa namni du'ee jedhe dudduubbatti nama hafee du'aa namaa gootu sana walada akkasii rabbi haa kennuufi. Inshallah ta'ala saatiin illee deemee jira. Ustaazawwan hedduu waan jiraniif asuma irratti sinirraa dhaaba. Wasallallahumma ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallim. Barataa kiyyarra inshallah ta'ala Yaasimiin Rashid kunna shaayini qabdi. Asumaanu inshallah ustaaza keenya wallahi amaatiin affeeraa siniin jedha inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar. Samaal maanutti kolfa. Hojii isa. Isaatu alhamdulillah kajibaatu ismu suar gonna ya majina ka ko fama ala kulli hal jiraini tarimu arkabatimu ayya farma kesani maga isa ya mati ulwa perayo witin kesa jirate witin ki hase ubai gona ajaib rabbi Yaasimiin Rashid ewa Yaasir Rashid witin ki se nasumani waiting gisin Yaasimiin ustaad lafta sinatti dhani maqaa wallaaltani ajaib rabbi sojok kananta okay Yaasir Rashid jala enyu ganna bo ya rabbi Yasmin Yasmin malah Yasinimit. Yasin itu la ilaha illallah. Ajaibum. Haye Yasmin anharu baganaga hadu tesinja akasma ustaz awal markaz Shamsuddin irra anharu baganaga hanuftan warga marti kesanu hindabbaramina ega nyaada duga isin jecha diga wanti sin barbada martu jira abshir suma yoli ko payatu majirani uma isinirra hin hampi fanu inshallah guya Abdullah TV ga guya abdi TV guya sifani wa abshir isni walin jiralu ega esarra gesa tasa wa hunta ni si walin jirra jecha jira wanta te isni isinirra hin dabarina Abu Rayyan sanaru maganaga nuftan ega asmanu Yasmini walin turti gari Yasmin ajari barabi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. أبدي في سيفني بقى جمدني بقى تجسني قايلة كيسني بقى نور جمدني هندم تكيسني بقى نور جمدني هندم تكيسني بقى والفوتني إسلتو إسني فاتو قايلة جمدتو إسن حامل كيسو ملكي بيلتو إسن حامل كيسو ملكي بيلتو ورا والجالة ورا والهبة كان المانغا غاري وللرا أركتو ورا أمري ديراتي هري والينفلتو نما والجالة نما والجالة نما والجالة كان نما فكينيا تاو كان غمچو مالي هنقمني همينيا ربي نسين حاقودو غفتان خاليني كينيا
Baga gammaddanii ustaazaa barattoonni keenya bagatti geessanii guyyaa cidha abdii ustaazaaf keessummoonni kan jirtan bakka kana addunyaa fi akhiraa ol fuudhamaa sadarkaan addunyaa fi akhiraa ol fuudhamaa sadarkaan obboleessa kiyyaatis obboleetti mabruuk siin jedhee irra deebi'eeti horaa deebanaa hiddi keessan haa baay'atu dameen keessan akka odaa hiddi keessan haa cimu jabaadhaa wal jabeeffadhaa walaloo kiyyallee asittin xumura maqaa koo baruu feenaa Yasmiin Rashiidi ustaaziin kiyyallee ustaaz Abu Mushaarii jaalatamaa namaa kan bareedu haalli assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر. صبرت وكان برت أستاذ في فارسة كم إيما أستاذ كي يلي أبو مشارك جالتما نما كم بريدو حالي جتي نبريد حالي سأسمانو عجائب ربي أكل ما تسمعوني سنكال أستاذ كي سفار فتنسا jaalatamaa namaa jetti barka bajamaa namaa kan bareedu haalli isaan bira dhumnaan takka irraa hin agartan aarii jetti. Waa nuti illee bira dhahinee takka aarii hin agarreessa dhugaa jettu buleessi teenya. Rabbi uriis haa dheeressu jechaati egaa Ustaaz Abdurrazzaq wani baani. Egaa asumaanuu muyayyoo ajaa'ibaati. Isinis akka guyyaa siifanii kana gahuudhaaf namoonni baay'een aarii itti ergatanii karaa misinjiraa fi akkasuma karaa imoo kun baay'eetu qophiin keessa jijjiirama. Yoom taalaata wanti jedhamu kun gaafii gurra nama hundaa tahee gaafii keessa jira. Warri haaroon immoo daddabaltanii waan kana erguu yaalina. Daddabaltanii hedduu arra dubbii kana agartanii aadiidhaan gurra hin duuchina isiniin jechaati kaa nagaa mana keetitti gali isiin jecha asumaanuu ustaanyi keenyallee akkuma jiru ta'ee inshaallah keessummoonni keenya egaa warri nu keessa jirtanii abshiir isin bira jirraa sagantaan keenya takka lama jedhee warra manaati jechuudhaaf isin irraa qusanne malee isin dhiisuu keenya miti itti aansuudhaan ustaaza keenya kabajamaaf jaalatama abbaa keenya hunda kan ta'e dhiifama nu godhaa waan isin irraa turreef waan isin irraa bulleef isiniin jechaati kaa du'aa iteessaniin jalqabna turre eegaa xiqqoo ariitiidhaa fi sagantaa kana jidduutti eegallee asuma Ustaaz Seyfaddiinii waliin turtii gaarii. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ما شاء الله بارك الله لكما اسم الجنة إيجا يا سلام يدستاغا بالشاي هون الله شو يال إيجا أجول لكنيا قود فودا كيسا مالين باجو قبا قود فودا كيسا مالين أكمتن ديمو قبا نمني مال نرى أرقو قبا جتون قود كيسا انتو قبا قود شريعة ربي يو أمان الجدي فودا كو كان كيست هيرمو كو كان كيست شريعة ربي أكمتن بكان غاجتني يادون كيسا نرى جراتو ربين كان إني بركانا ما قول أجيسو كان إني ولنما جال أجيسو كان إني ولي وجه نما جراتيسو كان ربي ولي وجه أموري اسم إيرسول لي كم مكرو يدو لمان كيساني أبمولي يوم الجنون ما إفتني شريعة ربي وفرت إقتني دا إيقا ما الجنون ما تجتني يو شريعة ربي بلسي تنبودي ilmana ma sana sille isin jibbisiiseetan ofii fi isin jibbeetan jira rabbi ilmana ma isin jibbisiisaa jedha kanaaf gaa'ila keessan keessatti rabbiin sodaachuun gumaata islimnaa ooluun laa ilaaha illallah jechuun sodaa rabbiitii mataa gadi qabatanii wajjiniin deemuun barbaachisaadha maashaallah nama kana keessatti shari'aa rabbiitiif bakka kennee شريعة ربي كيف بوتا كني اتمكاو نما نقارين إرى أرقم يودا كيسان كيسار
ilmoon barakaa kan argamu rabbi isiniif fataayisu nama immoo isinis ta'e ilmoo keessanis ta'e aalii keessanis ta'e aaliin keessan hundi shari'aa rabbii bakkaan ga'u rabbi isin fataayisu. Egaa katokko haasaayyuun asnaa wasulaa yeroo isin jettanu haasaan ammadilla kaallee haasaa gatte mucaan tokko haasaan rukaa gattee turte hin ta'u jechuudhaan natti fakkaata. Fuuti keessan nuyyuu kakaasee jira. Egaa maashaallah rabbiin fuudha keessan heeruma keessan fuudha barakaa isiniif fataayisu. Akkuma silaa Abdurrazaaq irraa Ustaaz Abdurrazaaq irraa tuqee dhiise amma hantuutaaf adurreen walgahii tokko irratti walii galanii walgahii bakkee walakkaatti walgeenyaa guyyaa akkanaa jedhanii walgahii wal waamanii jennaan hantuunni yaa jaranaa jedhe gara olfiitti deebi'ee yaa jaranaa akkana adurreen kuna walgahii nu waamanii jiranii waa qophaa'uu qabnaa jedhe jennaan bakkee walakkaatti dhaqee ajajee boolloo qotatanii eegan jechuudha. Eeganii bakkee walakkaa geenyaan